السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو فتتو فكم جرت فيانا كيفتني والحمد لله. أنا سفيانا كان قبارة فيديو تكاني سني لفجرة مكرونة بشاميل مفرومة نسنتاني لكما نورمانيني هجني هنگا رمو فيديو خيناتي تفتين تيسن نوجين هاتو أكم تركو جنو والمان هذا ونو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو فتتو كان جرتني نجا فياقتني الحمد لله. الرس فيديو أول تتبني لكو قمناسي لكو أين هنما تدلق وفتيمنا ولين لا جتشوزا مكرونة تدلق وجبنكا مكرونة بشاميل خرا بشاميل نورمال وسمفاني بشاميل أكتاتي ولما نعرضك إيه قالوكو هي جرات إيه أمانتنا سانتي نقطيتي وانتا كماما إتنا قطاجة جودا أسمتي جودا سوني بتران هايني كماما زيتي وعمدا إتنا قطاجة ستي قبي فدا لكو حالا هننجرو قبتني إيدا إمام هنو اتنك أنه مالتنا إمامي أسيك أمي كله بيدا بقويتو خلي إماما مكروناتي عند بربري براتي خلي وانتي ريد بيبر كماتا بربري ديم تنججو أنا ما بقول بنتي أبنا ولا سنة في نتيجة ماشي كنا شنبرتا بقول تودا إماما أنا تربة بني مشكلة زوجو هني كارهونا ومان كاتتو تنكتن أنتم بنتكر شوكتا إني أسمتي تنكنا أنتم هفر زيتي يقبطن زيتو ينقباني زيت مقدم محيسا تنكتني بس ما لالتني يو إشيني راحة بقاطعتي إمامي إتلقاتني ونتي الفرقة سكتي ونتي سنبوغا دقيقة بتشوف عطاو مالك إنه ما في يكون اعتقاري تقدر شيء نفسه قبل يدبشون يبقون في بتداغا سمكتي زيتا دكشو
baasnee makaroonaa keenya affeelannee jechuudha. Osoo bishaan irra kaa'een jira. Egaa makaroonaa kiyya irra kaa'ee bishaan zayita soogidda dhangala'aa foon eeggachuu jira. Makaroonaa kiyyatti naqadha. Makaroonaa keenya kan bilchaatee jira. Inshallah itti barbaanetti bishaan keenya jalaa baafachine amma bishaan irraa ganneena. Bishaan keenya irraa miirranne hanga bishaan irraa goggoguu eegu jira. Makaroonaa keenya gaa bishaan jalaa kan naqannee asitti deeffannee jirra. Teessoomaan irratti affeelattiin deebisee asitti xaawulaarra kaayadheetiin jira. Maal godhu deema wanti isaa qolleetii isaa yookaan suugoo isaa jechuudha. Lukkuu keenya kareetu qopheeffannee san fidannee xaawulaa keenya zayita xiqqisha qabutti goona hojjettoota irratti naqannee jechuudha. Lukkuu keenya qabbatanaa hanga lukkuun keenya ibiddeetti ol kaasne jechuudha. Akka bishaan hin baasne jechuudha. Hanga miidhaginaatti walumaa naqannee Mashallah lukkuun keenya kan itti gaafatanii jirra. Urgaa isaa dhugaa rabbii hedduu namatti tola. Wanni alaa bifa naqee gaarii miti. Qabanya jiran nama keessa natti gabaadhaa nyaadhaa. Wanni hundi salphaatu jechuudha. Wanni nama dhibu hin jiru. Nama keenyatti nyaata qulqullina isaa eeggatee akkasumatti zaytiin ittiin damanne fayyaafillee bareedaadha jechuudha. Nyaata manatti hojjettanii nyaachuun hedduu takka bareedaadha. Namni warri alaa kan nyaatan dhaamsa bareedummaa ta'anii mana keessanitti hojjedhaa. Dhiira taatanillee viidiyoo yuutuuba irraa ilaalaa hojjechuu dandeessa. Wanni ulfaatu takka hin jiru ni barattan jechuudha. Sibshimaa fakkaatan shunkurtaa waan qaqaleessanii ta'e filfil barbarii faranjii qofaan fi qaccee faranjii qofaan itti naqaa jechuudha. Waan biraatti hin godhu. Egaa barbaree yookaan ammoo filfiloomii gosa lama qabna. Gosa lameen kana cirannee itti naqanna jechuudha. Filfiloomii keenya cirannedha. Onneetumattis itti naqanna. Mashallah. Diimaa qabaatan diimaatti godhattan rakkoon qabu. Kalaara barbaadan itti naqachuu barbaadan kalaara takkaas yoo qabaatan rakkoon qabu jechuudha. Itti godhattanii akkamitti bishaan ittiin naqamu goggoguma kana jechuudha. Xiqqishoo hanga filfiloonni keenya bilchaatu seenna. Ibidda akka malee jalaa gadhiisuu qabdanii akka isin irraa hin gubanne jechuudha. Maaliif waan goggogaa ta'eef jecha yoo ibiddi guddate isin jalaa gubata waan ta'eef jecha ibidda jalaa gadhiisitanii hanga bilchaatu asitti akka hin gubanne
garagalchaa itti hafanii jechuudha qoleensa. Amma xiqqisuma daqiiquma 5 qofaan irratti dhiisee eegas booda dafee bilchaatee bakka filfirroonni sa'aan fudhatu waan ta'eef jecha dafee bilchaata. Eegas bashannee dandeenya qolfanna jechuudha. Bashannee godhatti konfirmaa bilchaatee bashannee leessa godhatti zubdaa sitti bilchaan jira. Zubdaan kan gisee dhaqee booda daqiiqaatti minna. Akkuma kaffanitti dhaqaa jira. Berpatin tadi tidak berpatini anggap berdasarkan sesudah terkong kamu. Akan membuat kondisi ini aku terkong kamu cocok. Namun ketika hanya ikatan aja. Aannan duraan qopheeffannee qabna. Yookaan aannan noormaalii jechuudha. Yoo aannan noormaalii hin qabaanne manarraa aannan paawudara bishaan ho'aadhaan ciistanii itti naqachuu dandeessanii rakkoon qabu. Amma dalagaan isaa jechuun amma booda jechuudha. Harka irraa kaasuun qabdanii maaliif jennaan isin jalaa akkan golxine gisee bishaan aannanii fi daqiiqaa waliin ho'u akka hin qolqolne harka irraa kaasuun qabdan. Akkasitti garagalchuu qabdan jechuudha. Daqiiqaa duraanii hunda keessatti dhabamsiisan jechuudha. Aannan isin irraa xiqqaate itti hidhachaa deemtanii. Mangkara kana waliin jechuudha. Kanas irratti maffoon ta'uudha. Waan ta'eef jecha akka nu jalaa hin qolqolne harka keenya irraa kaasuu hin qabnu. Furdachaa deemaa jira. Aannan itti ta'uun qaba jechuudha. Maaliif osoo dura hin bilchaanne furdatee gaariin ta'u waan ta'eef jecha gisee bilchaachaa dhufu furdachaa yoo deeme gaariidha. Aannan xiqqootti taata. Aannan itti naqadhee amma qallaas miti furdaas miti
jiddu galeessa jechuudha. Lakkuma bilchaatuun fudhatachaa deema. Harka keenyarraa kaasuun qaba. Immoo bilchaatatti jechuudha. Ibiddi isaa xiqqaachuu qaba jechuudha. Ibiddi guddaa yoo ta'e nu jalaa gubata osoo hin bilchaanne distitti nu jalaa gubata waan ta'e jecha akka nu jalaa hin gubanne ibiddi isaa xiqqaachuu qaba. Lakkuma bilchaatu furdachaa dhufe akkumaan isin hin jetti. Ibidda xiqqootti koronna. Furdaa hisaaba ala beesan hin barbaadu warra xiqqishoo haa addaan gadhiifameen fedha. Waan isaa ba'aadha furdatee jecha aannan itti itachaa itti baafachaa deemaanii jira. Ammallee kana hin bilchaanne taatee bilchaatee daranaa furdata waan ta'eef jecha aannan kiyya qopheeffadheetumaan egaa yoo akka gaarii furdate ittiin naqadee adda baafadhaan jechuudha. Ibidda keenya xiqqishoo itti goona. Mashallah kan kafanna akka barbaadu.
كان وبليون خيا إيجا هجني في تني بودا ما شاء الله تبارك الرحمن خلنا أكنا فكاتا مكرونة هنا على بريدة خنان نوف قبعة ويجرا أكنا يعني خينا خارة خنا فكاتا هنگا فيديو براتي ولدتي ديبنو ترتي قاري نجي ربي حسنا جرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.